Badhaasa waa hundarra caalu qabna qilleensu marraan kaambii raaree bal'oo walgeessu khalqii mooraa qur'aanaaf jaarre gibbii caayaa dhugaa haqiiqaa ilmii baree barsiisu taa'ee dambiin suura sammuu rahaa jireenyaa qaamaaf qalbii keenyaaf tasgabbii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii badhaasa waa hundarra caalu qabna qilleensu marraan kaambii raaree bal'oo walgeessu khalqii mooraa qur'aanaaf jaarre gibbii caayaa dhugaa haqiiqaa ilmii baree barsiisu taa'ee dambiin suura sammuu rahaa jireenyaa qaamaaf qalbii keenyaaf tasgabbii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii maqaa rabbiitiin banadhee balbala khayrii saaqee seenaa bismillahir rahmaanir rahiim maqaan kan kee kunnuuf gaachanaa hojii xiqqoos haa taatu guddoo hunda maqaa keetiin jalqabnaa yeroo hundaa maqaa kee dhooynee hamtuu shayxaanarraa tiifamnaa amrii laaftuuf jabduu hundaa'u yaa mootii siin gargaarsifannaa لك الحمد يا موتي حقا قلن كي يوم نرى دما حمدا دي نرى دبني حلقا قيا سما فارسنا كان دين اسلام نبدافتي همتو تلتو في الرد اينا تلكيتين حفلة دين اسلام يروهم داهو افيرمنا شكرا لك يا ربي قاري كنا فاروك ددي ببنا تلكيتين حفلة دين اسلام يروهم داهو افيرمنا شكرا لك يا ربي قاري كنا فاروك ددي ببنا بدا سواهن در رجالو قمنا قلين سمران كامبي راري بلو والقيسو خلقي مورا قرآن افجار قبي caayaa dhugaa haqiiqaa ilmii baree barsiisu taa'ee dambiin suura sammuu rahaa jireenyaa qaamaaf qalbii keenyaaf tasgabbii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii yaa barattoota diin islaamaa yaa cifraatota daandii nabii bu'aa bahii keessa kuttanii baga gartan bu'aa dadhabbii yeroo dheertuu tattaafattanii suuta suutaan dabartan kurbii bagattinuu geessan koongiraa yaa urjiiwwan nuurul quluubii bagattinuu geessan koongiraa yaa urjiiwwan nuural quluubii diin islaamaatiif qabsooytanii laffaatanii gartan ta'aabii halkanii fi guyyaan hojiidha taa'uun hin jirtu kaanaan subii mijjaa osoon argatin fiigaa qaraatanii qur'aana rabbii hojiin teessan waa taphaa miti ibsanii waa hin fixan dubbiin nama aqlii qabu hundaafuu hojiin teessan hundi ahbaabii diiniif duniyaaf laffa'uun keessan wallaahi waan hin qabne gaabbii harki keessan hojiif sossoohaa meeshaa waliin godhaatis harbii haala kanaan jiraatus qaamni gurri keessan ilmii waraabbii irfoona keessan kaayattanii dhaggeeffattan ustaaza qalbiin
garee keessaa bahuu dhiisuudhaan garre barnootaaf qabdan hubbii ustaazaa fi urjiiwwan garee gaafatanii jalqabnaan dubbii rakkoo keessan osoo himatin haala saniin nuuf gootan libbii juhudii jabduudhaan barattanii guyyaa har'aa kan keessan eebbii diiniif duniyaa waliin gaggeessaa dhuftan osoo takkaan dadhabin diiniif duniyaa waliin gaggeessaa dhuftan osoo takkaan dadhabin qabsoon teessan waa laaftuu miti jazaa keessan haa galchu rabbiin diiniif duniyaa waliin gaggeessaa dhuftan osoo takkaan dadhabin qabsoon teessan waa laaftuu miti jazaa keessan haa galchu rabbiin badhaasa waa hundarra caaluu qabna qilleensumarraan kaambii raaree bal'oo walgeessu khalqii mooraa qur'aanaaf jaarre gibbii caayaa dhugaa haqiiqaa ilmii baree barsiisu taa'ee dambiin soora sammuu rahaa jireenyaa qaamaaf qalbii keenyaaf tasgabbii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii walaayyoodhaa miti hubadhaa eessa darkaan barataa ilmii diin islaamaa saaniin dhaabbataa eenyu saaniif bahamee mormii irra caalaa karaa milkiitii kan beekurran mi'aawu dammii hojiiwwan diin islaamaa qaalii yaa ijoollee teenya dadarmii rabbiin qalbii kan keessiif banee markazarraa barachuuf ilmii garee nuural quluub keessatti baga galmoo itti guutte formii halqaa ilmii teessoo jaalalaa milkii dhugaa ol seente dormii karaa gaarii haala gaariidhaan jajjabaadhu fuuldura deemii baradhu beekumsa kuufadhu wallaalarraa diiniin duroomi jecha rabbii keetii qabadhu furqaanumaan kuttuu qaroomii baradhu beekumsa kuufadhu wallaalarraa diiniin duroomi jecha rabbii keetii baradhu furqaanumaan kuttuu qaroomii badhaasa waa hundarra caaluu qabna qilleensumarraan kaambii raaree bal'oo walgeessu khalqii mooraa qur'aanaaf jaarre gibbii caayaa dhugaa haqiiqaa ilmii baree barsiisu taa'ee dambiin soora sammuu rahaa jireenyaa qaamaaf qalbii keenyaaf tasgabbii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan quubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii ustaaz muzammil keenya qaroo meegalatoo miinuuf ulfaadhu rabbiin umrii si haa dheereysu nagayaa fi fayyaan jiraadhu wallaalarraa obboleeyyan kee gara ifaadiin baraarradhu jannatarraa ollaa nabiyyi guyyaa boruu san qopheeffadhu wallaalaa diin irraa fagoodha beekumsi diin isarraa irdhu kan dheebuun diin isatti jirtu kan diin islaam barachuu fedhu mijjaa dhabee taa'u barsiisi mindaa guddaa rabbirraa fudhu hojii boonsaa hojjechaa jirta fuulduratti nuuf tarkaanfadhu hojii boonsaa hojjechaa jirta fuuldurattis nuuf tarkaanfadhu kana caalaa barii barsiisi diiniin seenaa gaarii hojjedhu badhaasa waa hundarra caaluu qabna qilleensumarraan kaambii raaree bal'oo walgeessu khalqii mooraa qur'aanaaf jaarre gibbii caayaa dhugaa haqiiqaa ilmii baree barsiisu taa'ee dambiin
soora sammuu rahaa jireenyaa qaamaaf qalbii keenyaaf tasgabbii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan qubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan qubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii ergaa xiqqoo gurra sin buuseen deemaanis fixadhee dhaamsa dagaleewwan ustaaza keenyaaf kan markazaan isin beeksisa yaa dureewwan markaza kanaaf ifaajjanii maal jedheen ibsa warra rakkoof bal'oo qooddatee waliin deemaa as gahe obsaan osoo yeroon haffadhaan gahiin garee seenee wal qu'achiisa yeroo rakkoof ustaazni deeme gara isaanii dabarsee dhaamsa bakka bu'aa tahee gargaaree ustaazarraas wal qaraasisa maqaa isaanii tuquun dirqamaa hoggantootaaf shufeerran keessa dura buutu hundaaf kan taate hidaayaa aadam isaan keessa Doktor Ilyaas kan lammaffaa barattuu rahmaa kan sadeessa Rabbiin hiree keessan tolchinaan markazaaf taatanii hoggansa dagatamuun tahuu khaliifaan ustaaza isaanii garee keessa ifannaa fi dadhabbiin malee qur'aana ijoollee qu'achiisa eega dhufee seenee barnootaaf kan hin baane garee san keessa galatoomi jennaan jamaaliin sochiin kan kennu gammachiisa amiirraniif koreeleen teenyaas kanneen akka mootii kanniisaa tokkummaadhaan dura buutanii mataa walii qabdan miseensa wal jaalladhaa wal qooduu dhiisaa tokkummaadhaan mee wal jabeeysaa markazni qur'aana barsiisu yoomillee gargaarsa feesisa tokko tahaa wal mararfadhaa aduwwii markazaa naasisa abbaan biraa hin jiruu beekaa isin malee eenyu kunuunsa wal qabadhaa fuuldura deemaa tajaajila markaza boonsaa abbaan biraa hin jiruu beekaa isin malee eenyu kunuunsa wal qabadhaa fuuldura deemaa tajaajila markaza boonsaa badhaasa waa hundarra caaluu qabna qilleensumarraan kaambii raaree bal'oo wal geessu khalqii mooraa qur'aanaaf jaarre gibbii caayaa dhugaa haqiiqaa ilmii baree barsiisu taa'ee dambiin soora sammuu rahaa jireenyaa qaamaaf qalbii keenyaaf tasgabbii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan qubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii sinqii gaarii guyyaa qiyaamaa ol kaayachuudhaaf seentan qubii itti fufaa lafan kaayinaa yaa urjiiwwan nuural quluubii